wanni soomana balleessu waa sagal janiin qajeelloon lakkaawis qabadhustu tokkoffaa fi lammaffaan nyaata fi dhugaatiidha beekaadhaan beekanii tanaa jabeessitu nyaata fi dhugaatiidha beekaadhaan beekaadhaa jettu sadaffaan haqqisuu yoo uf qoqifachiisuu beekaadhaan beekan uf haqqisiisuu akkanumaa looga kana numa jiraame haqqisiisuu jechuun reelee deebuutti bareedu hiikan saa infumaami nama hunda biratti beekan uf haqqisiisuu jechuun tattaaffii godhee abbaan uf haqqisiisuu yoommoo haqqisaan isa injifate sababaa dhukkubaatiif sababaa waan adda addaatiif isa injifatee haqqisuun sun keessa jiru san soomanni isaattu qabu ha beekan ufii uf haqqisiise meeq sadii afraffaan al-istimnaa'u xiqqoon ulfaatallee ammoo inna allaha laa yastaahii min alhaqqi jedhan hayni sodalleen qabu bishaan dhalcha dhiiraa yoo ha dubartii tattaaffii ufiitiin abbaan bishaan ufirraa baasuu jechuudha bishaan beekaadhaan bishaan dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee bishaan dhalchaa ha rabbiin nama keessatti uume san hasilaa jaarsaa yaartii dhoggaa waliin dhufan haajaa bayan san ati immoo harka keetiin fi waan adda addaatiin tattaaffii gootee bishaan safirraa baasuu jechuudha soomana balleessa gaariin alaalee namni amma gariin soomanuma kana keessa rabbi namatti fedhini hin dhabamu hin dhabamu gulufaan fardaa gola golaa baya beeka godha jechuudhaami wallaalan afraffaan al-istimnaa'u janiin tawaa hundarra ajaa'ibaa ammoo تنبني اللين تندمين شنفان العزم على الفطر ننفر جدي جل سررون ننفر صومنا جدي وفتهم نان صومنا خطر تلمو دبي ملكاتي وقمتي والولفات اللينا نمني اللي واكنا اللي مرتيا كنا اللي وانقو صومنا خنا ننفر جدي مرنان نيادي دجتون كان مو كلامي نيادو راني صومنا جدي نيادزان nin furaa muratte deebite niyyaan sun diigamte soomanni kute hedduu ulfaatu dhokattullee jahaffaan aljimaa'u camdan beekaadhaan warra fitti hidhaamu guyyaa ramadaanaa adda eeguun gaariin guyyaa ramadaanaa halkaniimi guyyaa ramadaanaa torbaffaa fi saddeettaffaan maal lakkaawaa jirra waan soomana cabsu torbaffaa fi saddeettaffaan dubartii xaaharaa dhabuun sunnaan baatii sun itti dhufuun yoo waada'uudha lachuu adda adda lakkaawama dubartiin takka deenyaan soomanni cabeetu amma zuuruma asruma kana yoo deessu rabbi nagaan haa hiiku cufa nama da'uu deemu rabbi nagaan haa hiiku rabbi rakkisintu amma zuurii kana asrii kana irraa gobaanu kana dubartiin takka yoo deessu soomanni sii kaarraa amma harkaa qabdu kun kute jechuudha. Hadabre immoo nama guyyaa irraa haati beeku soomanni irraa haasa'u jiru guyyaa